كتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان روموت نولين ترا Yoya nageni badara dhageeffattoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Kamisaa Naayiroobii keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii teentaarraa keessatti ministeerri muummee Abiy Ahmed tarkaanfii xumuraa lol Tigraay eegalamuun ibsa. Waraan Maqalee deemaa jiru jiraattotaaf eegannoo akka godhan dubbii himaan barreessa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii gaafate. The leaders in Ethiopia need to do whatever they can do to protect civilians. Hooggantoonni Itoophiyaa keessa lammiilee nagaa tiksuuf waan danda'an hundaa gochuu qabu. Baay'een koronaavaayirasii wajjirri bulchaa Marsabeetii cufamee jira. Achi yaa'ina fuula heedkottaasu qorsudhaanii akkasitti dudduubatti yoo hubatam banan. Istaafii kaawuntii cuftinu ammoo laazima biimmat. Kanam waan kan qabuuf waan kan hin qabne gargarii baran. Oduu gaggabaaboo addunyaallee san beesimnaa anin Aslii Galgaalo. Weerarri koronaavaayirasii Marsabeet kaawuntii kakaab Keenyaa jirtuu cinqee jiraa jedhan. Ammaatti hojjechoota kaawuntii lamaatti dhukkubichaan lubbuu dhabee jedhu bulchaan naannichaa Muhammad Aliin nam 798 ka qoratam keessa 99 COVID-19 qabaa jedhan. Baay'een dhukkuba kanaatiif hojiirri bulchiinsa Marsabeetii cufamee jira. Arramoo bulchaan naannichaa jalqabee namni hedduun hospitaal saahuu qorannoo koronaavaayirasii keessa dabre jira. Tanirraa Muhammad Aliin akkan jedha. Dhibiyaan mi'aan dhufe kaawuntii arraasine boriyaansine torbaan lama kaawuntii heedkotta tana inni dhan sibitaal calla waan ammoo muhimu kasummalee kaawuntiin hin fidamne calla egerisaafis sun argatan achi yaa'ina fuula heedkottaasu qorsudhaanii akkasitti eger dudduubatti yoo hubatam banan istaafii kaawuntii cuftinu ammoo laazima biimmat kanam waan kan qabuuf waan kan hin qabne gargarii baran raayyaan teennallee yoo ammoo wanni sun torbaan itti aanutti isanii hiikanii dhaqaa namichuuf biimmadha waan dhib qaba dhibiniti. Haaliyam kee jiran maal fakkaataa jedhee durtaa hospitaal saahuu liiban waaqoo gaafadhe. Hospitaal Marsabeetii kaawuntii rifaaroo nama hedduu istaaf hedduu testiin tolchine. Ammaan tanatti ammoo wanni deemu jira nam 16 dhiyoo poozitiif ta'e nam 16 sadiyaa keessaa fayyee am taattinni qabaa sun warri taattinniinuu daliila akka ma dhibiin jiru daliil tokkollee qabu ollumatti jabeessu jiran ollumatti ilaalu qorqorachuu jiran. Ammoo gabanaani nam kaawuntii keessa ture fullamaa. Hospitaalii keessanii ICU hin qabuu jedhanii sun dhugamoodhaar. ICU beekamyaa midhaasanii waan cufteetu jiran oksijiin pilaantii qar ture sulleen baay'ee sattadee armayyaa ba'e. Amma reefuyyuu gabanaa waliin fulaa iskaalaalle wiikii gadhuuftu wachi wanni cufu sawa jirti ashuuraan sun gabanaa irraa arganne. Wanni hanqinaan jirtu an biimullee aansine. Almuma fuudhanii almuma biimanii gabanaa yoo irraa namni fasti fuudhaniisa si fi chief officers illee hedduu dhufee armata irraa fuune majiibuu warraam Naayiroobii wani spaceman warra Naayiroobiitti arginu almuma tolchanii amborii majiibuun argatan. Gaazexeessaa Marsabeet keessa hojjetu Qaasiim Waaqoo namni guddoo sodaa qaba garuu jiraattotii hubannoo qabanii jedhu. Isanilleen ofiis yaa'ina hojii yaa'ina manuma fira jirtanitti hojjedhedhaniin yaadii kun cuftiin wanti inni ba'ee fi soda dhukkub kanaati. Owi isamman tan guddoo deemu jira guddoo nam sodaachisu jira yoo ta'e dhageette kaleellee gabanalleen akka namichi hojjettu serkaali isa lubbuu dhabe kan keessa hime guddoo rifadde maan jennaani ganamnatti manii ebelo akkana yaayyuu dikkota sandago mana himi fidan daqiiqa 30 ta'e ammallee simu deebisanii abboon namni sun rogotaan jibbaadhe naan jedhani guddoo rifadde akkisiin akkan jajjabdu armaan nu baaftu xiqqoollee se'annee akkas jechuun dhukkubi kun lafkee jira namni seessifachuun mallee kaan qarqaarsi waaquma ammoo gorsi korsedanii namni gorsi guyyaa qaba. Karaan namni dhukkub kan irraa ofirraa ittisuuf danda'uun maaskii afaanii keeyyatan kan arda Marsabeet hojjeta kan laalti yoo deeman biitii maask kan ofirraa qabdi. Gaaf kara dhukkubi kun lafseene imaniif ammoo akkammaan tana jiranitti jijjiiramii galata haqa guddaa jira maan jennaan namilleen daa'imtuu tan akka dasa argate. Waani jedhanii kallee kamas kana gaddaa harki dhiqaddaa culkii saniteezer sun harki bisaddaa namni nagaa waliif fuudhin jila akka dure haan yaatan sun ammaan tan yaa'ina waan kajuuf barjajjabaa dhufeeni edanii namaa galchanii nam hubachiisanii beenilleen gomilleen guddoo fudhachuu jirti.
Yeroon sa'aatii 72 kaawwanooti TPLF fi loltoonni isaanii kennachuuf kenname waan dhumeef Ministeerri Muummee Abiy Ahmed tarkaanfiin xumuraa eegalamuu ibse. Tarkaanfii waraan mootummaan opereeshinii yookiin ergam seera kabachiisuuf jedhamu kuni dhufiinsi qondaaltota olaanoo gamtaa Afrikaa 3 jaarsummaa Finfinnee galaniileen hin dhowwin. Waan am deemaa jiru Zalaalem Taadheessaa bal'inaan nu beeksisa. Har'a ganama yeroon sa'aatii 72 kenname ture xumuramuu kan ibsan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii isa xumuraa akka eegalu ajajni kennamuuf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii boqonnaa isa sadaffaa fi isa dhumaa akka raawwatu ajajni kennameeraaf. Duula keenya kanaan namoota nagaaf of eeggannoo guddaa goonaa jedhan Ministeerri Muummee Abiy. UN dabalatee dhaabbileen idila addunyaa hedduun magaalaa jiraattota walakkaa miiliyoona ol qabdu Maqaleetti duulli gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa balaarra buusa. Yakki waraanaa akka hin raawwatamne inni sodaachisa jechuunis yaaddoo isaanii ibsaa turan. Ministeerri Muummee Abiy ibsa isaanii kanaan dafqa lammiilee keenyaan kan ijaaramte magaalaa Maqaleerra miidhaa guddaan akka hin geenye wanti danda'amu hunduu ni godhamaa jedhan. Hambaaleen manneen amantaa kanneen tajaajila uummataa kennan dhaabbileen misoomaa fi manneen jireenya uummataa xiyyeeffannoo haleellaa akka hin taane eeggannoon gosa kamuu ni taasifamaa jedhan. Yeroon sa'a 72 kan kenname kaayyoo lamaaf ta'uu kan himan Ministeerri Muummee Abiy inni jalqaba naannichatti mootummaan kaayyoo olaantummaa seeraa kabachiisu malee fedha waraanaa akka hin qabne beeksisuudha jedhan. Kan lammataa immoo barfatees ta'uu namni kaayyoon badii TPLF galeef tokkollee yoo argame isa baraaruu fi jechuun himani. Yeroo kennamee ture keessatti milishoonni fi miseensonni humna addaa naannichaa kumaan lakkaawaman raayyaa ittisa biyyaaf harka kennaniirus jedhan. Duula isa dhumaa amma eegaluun ibsame kanaan wal qabatee jiraattotni magaalaa Maqalee hidhannoo isaanii hiikkatanii xiyyeeffannoo haleellaa waraanaa irraa fagaatanii eeggannoo barbaachisu akka godhanillee waamicha godhaniiru. Jiraattotni magaalattii badii qaqqabu xiqqeessuuf miseensota TPLF muraasa isaan juuntaa ittiin jedhan kana qabuuf gahee isaanii akka ba'anis dhaamaniiru. Ministeerri Muummee Abiy raayyaan ittisa biyyaa dhaabbilee fi namoota nagaa irratti miidhaa osoo hin geessisiin hooggantoota TPLF seeratti dhiyeessuuf mala isa dandeessu qopheesseeras jedhan. Aangawootni TPLF gama isaaniin mirga naannoo isaanii ofiin of bulchuu kabachiisuuf haga du'aatti akka falman ibsuun carraa harka kennuu Ministeerri Muummee Abiy kennaniif koffiisaniiru. Somaalilaanditti namjaa kaajjejan himatame man hidhaati fuudhanii ganam kan ijjeessan. Jalqaba waggaa kanaa haaluma wal fakkaatuun namjaa ijjeessan. Bubbeen barbadeessan jiraattota kaab Soomaaliyaa hedduu qasaara itti buufte. Bubbeen tun talaftanaatti akka hin argamin nam 8 ijjeeftee man hedduu dhidhimsiti. Loltuun Ruwaandaa ka gambiraaleen sirbituu wal dhab mootummaatiin wal qabate jireenkiyyaaf sodaadhaa jedhee biyyollaa ka Uganda baqate. Saajent Meejar Roobert Kubeeran dubartii waggaa 15 gudeete jedhanii raayyaa ittisa Ruwaandaatiin qoratamaa jira. United Arab Emirates kennis visa lammiilee biyyoota 13 Keenyaaf Soomaaliyaa dabalatee ejjechiis. Ejjannootanirraa wanni ibsamin jiru. Biyyi Arabaa gaa'umsa beekamaa dhaloota Afrikaa ka hojii hoteelaa eegdota nageenyatiif hojii manaa barbaadduuf. Dhaabbati Keenya ka Kilifi jedhamu meeshaa wallaansa COVID-19 Nigeeriyaatti ergan. Dhaabbati fayyaa addunyaa Keenya qofaa eeyyam meeshaa kan oomishuun kenna. Ammaatti meeshaa 800 ka gatiin isaa miliyoona 4 Leegosiitti ergama. Mootummaan Itoophiyaa hawaasa idil addunyaatiin jiddu seentummaa fudhatama hin qabnee fi seer malees ta'irraa of qusachuun dhimbii keessa deemaa jiru akka jiddu hin gallee gaafate. Waan yeroo Ministeerri Muummee Abiy Ahmed TPLF qabat dhumtee fi hooggantooti TPLF akka waraan falmu hahate dhaabbileen adda addaa am jiraatota naannichaatti sodannaa jedhe. Loltoonni Itoophiyaa magaala Maqalee ka jiraatota walakkaa miliyoona qabu marsinee jirraa jedhe. BBC Newsday dubbi himaa barreessa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii Farhaan Aziz Haq dubbis. Zalaalem Taadheessaatti nutti hima. Waraan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture dhaabbachuun karaa mariin akka hiikamuuf hooggantootni biyyoota adda addaa waamicha taasisaa turan. Waraanichi akkuma gara Maqaleetti isa dhumaaf dhiyaachaa dhufeen ammoo yaaddoo guddaan uumamaa jiru nageenya lammiilee nagaa naannoo waraanni kun itti gaggeeffamuuti. Dubbii himan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres kan tahan Farhaan Aziz Haqi ammallee ejjennoon UN fi dhaabbileen akka gamtaa Afrikaa qaban karaa nagaan akka mariin taasifamudha jedhan. The leaders in Ethiopia need to do whatever they can do. Hooggantoonni Itoophiyaa keessaa lammiilee nagaa tiksuuf waan danda'an hundaa gochuu qabu. Nuyis namoonni hundinuu yeroo barbaachisutti deeggarsa barbaachisan akka argataniif yaalii gochaa jirra. Akkuma beekamu namoonni baay'een qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru.
sadarkaa kanatti karaa dippiloomaatawaa taheen dhimmicha hordofaa jirra. Hojii pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa ni deeggerra. Akkasuma barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres fi hooggantoonni olaanoon kaan waan danda'an haala kana irratti hojjechaa jiru. Yoo haleellaan Maqalee irratti geggeeffame eegumsi barbaachisu hundi lammiilee nagaaf akka taasifamuu qabu himaa turre. Kaayyoon keenya inni guddaan wal dhabdee kana keessatti mirgi namoomaa bu'uuraa fi lubbuun uummataa hamma danda'ame akka eegamudha. As much as possible. Gama biraan ammoo durataa gamtaa Afrikaa ammaa kan tahan Pirezidaanti Cyril Ramaphosa dhimma Itoophiyaan keessa jirtu irratti ministeera muummee Abiy Ahmed waliin akka mari'ataniif namoota 3 filanii gara magaalaa Finfinneetti erganiiru. Isaanis Pirezidaantii duraanii Moozaambiik Yoakum Chisaano, Pirezidaantii duraanii Laayiberiyaa Ellen Johnson Sirleef fi Pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa Gaaleemaa Mootlaanteedha. Haa ta'u malee ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee hooggantootni olaanoon mootummaa federaalaa tarkaanfii seera kabachiisuu fudhataa waan jirruuf TPLF waliin mariin taasifnu hin jiru jedhan. Waamicha hooggantootni biyyoota adda addaa dhiyeessanis gara duubaatti dhiisaniiru. Kun dhimma keessoo keenya waan ta'eef giddu galtummaa hin barbaachisne biyyootni alaa taasisuu akka hin qabne ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiru. Dhimma kanarratti dubbii himan barreessaa olaanaa UN Farhan Aziz Haqqi dhimma keessoo ta'us miidhaan gama namoomaan gahus dagatamuun qabu jedhan. Our basic position, as well as that of our colleagues and our allies in Africa. Ejjennoon keenya michoota keenya akka gamtaa Afrikaa dabalatee kayaalii gochaa jirru wal dhabdicha irratti mariin akka geggeeffamuuf kun lubbuu namaa irrattis miidhaa guddaa fida jennee amanna. Osoo dhimma keessoo biyyaa taheeyyuu waan dagatamuu hin qabne akka dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti gama deeggarsa namoomaa barbaachisuutiin hanga ammaatti namoonni 42,000 ta'an buqqa'anii Sudaan galaniiru. Kanaafuu dhimmi kun waan biyyoota ollaa irrattis dhiibbaa qabudha. Dabalataan ammoo namoonni 95,000 ta'an achuma Itoophiyaa keessatti qeerraa ni buqqa'u jennee amanna. Within Ethiopia. Ministeerri nagaa Itoophiyaa deeggarsi namoomaa barbaachisu akka dhiyaatuuf haalli mijachaa jiraachuu ibseera. Ibsa waajjira ministeera muummee irraa har'a bahin naannoo Tigraayitti lammiilee deeggarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa akka jirudha kan ibsan. Nyaata, qoricha, bishaanii fi deeggarsa barbaachisoo ta'an biroo naannoo mootummaan federaalaa to'ate keessatti dhiyaachaa akka jiru himaniiru. Dabalataan waraana 7 lakkoofse kana sodaachuun gara Sudaanitti warra baqataniif dahoo keessa buufatan akka qopheessan ibseera. Dhaabbilee gargaarsa namoomaa kennan biroo waliin ta'uunis namoota gara qe'ee isaaniitti deebi'uu barbaadaniif deeggarsa akka kennu ministeerri nagaa Itoophiyaa ibseera. Dhalootni Tigraay biyyoota adda addaa keessa jiraatan maatii isaanii magaalaa Maqalee keessa jiraataniif yaaddoo akka qaban himan. Namooti BBC'n dubbisee eegii waraanii kun jalqabe maatiin isaanii jiraachuuf du'uu waan beeknu hin qabnu jedhan. أنا سويدن يزله وهذا عبدنا. أنا سويدن إنجراد أسرجن نفي جافر تهير دقري لما فاكو برتشوفن نفي إرجع وان كن أمامي أس أكما نمكاني رفوس تهوجتشون دندين تكنولوجي ترين هريوتا كوفي ماتي كوولين جويان تري كهاسوم أما كوني سنجرو ماتي كوفي هريون نيكو بكوران نيجيف مكيس جرو يتيرو يادو وان ستراجهم ياد. Jalqabarratti kunini taha jennee hiyyaanne baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kan hin jiraadhu Saawudiidha. Intarneetiin hin jiru. Kana dura maatii keenyaaf ji'aan ture kan maallaqa erginu. Amma baankiin erga cufamee maallaqa erguu hin dandeenye. Waraanicha osoo Maqalee hin gahin iyyuu maal nyaatu jennee yaadda'aa turre. Namoonni baay'een du'aniiru oduu jedhu waan dhageenyuuf maatiin keenyi du'aniiru moo jiru jennee yaaddofna. Jarmaniin jiraadha. Maatii koo ergan dubbisee 7 darbeera. Lubbuun haa jiraatan hin jiraatan waanan beekuun qabu. Yoo jiraatanis rasaasaan moo beelaan du'u kan jedhu na yaaddessa. Kan si dhibu erga waan kun jalqabee guyyaa tokkoof illee boqadheen beeku. Har'a Maqaleen akka haleelamuu danda'u ergan dhaga'ee hojii deemuu hin dandeenye. Mana taa'een jira. Kun ana qofa osoo hin taane haaluma dhalattootni Tigraay baay'een keessa jiranidha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kamisaa aganum waan waliin turtaniif galatooma isaniin jedha. Oduu dabalataa website keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Facebook teen BBC Afaan Oromoo dubbisa. Qoodadhaa, jaaladhaa, qopheessan sagantaa kana Zilaalem Taadheessaa keessaniif dhiyees aan Aslii Galgalooti Agborii Saaddee akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa. Thank you.